jechuu deemette. Atuma Anumaadha. Namni kanan birana biran jiru. namni si dirqe keessaan birri si erge shaadaa qabadhu jedhee birri namaa kennan jedhee jira. Ara wanna akkasiin jiru. Ofuma kiyyaadhaaf erga. Dubartii islaamaa fuudhuuf dubartii islaamaatti wanni fuudhuuf siin akkasiin jedhan fuudhaaf heeruma jedhan. Kanaaf amantii geeddarachuu dhufte. wanni akkasiin jiru. Ofuma kootii baradheeti Islaamummaa fudhachuu barbaade. Allahu akbar. Wangeela nama dubbistaami? Nan dubbisee hundumayyuu. Masha Allah. Yesuus Kiristoos nuti gartee ilma waaqaatii miti. Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii takka wangeelaatti takka quraanaatittis Yesuus waaqa waaqessuu qaba. Karaa waaqayyoo barsiisa. Abbaan na caalaa jedha. Gartee waaqayyoo tokko qofa nuuf gartee waaqayyoo tokko jira jedha. Kana hunda Nabi Muhammadis ergama, Abrahaamis, Museen, Salomoonis ergama jennee amanna. Deevidoo. Abeet. Deevidoo akkasuma Yesuus ergamaadha jedhee namana. Eenyutu ani moo namni kanan bira? Deev sumaan baana. No, ani amma kanaan dura tamman pheenxee keessa jirutti Kiristoos ergamaadhaan jedhu. Garuu immoo Eegasiif galee dubbistee ragaa argatte. As taa'ee gaafa barachuu jalqabu ani baay'ee abbaa isaa yeroo inni kadhatudha kanan dhaga'u. Allahu akbar. Dhugaadha. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti illee abbaa kootii fi abbaa keessan waaqayyo kootii fi keessan jedha. Afaan Oromoo nama dhibaa kun. Nama dhibaa. Waaqayyo kootii fi keessan isaas including isaas walitti hammateetuma miti. Siif hin galuu jedhan. Akkasuma Yesuus Kiristoos Luqaas 6:12 irratti Yesuus Kiristoos yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedhan. Waaqni waaqa kadhata. Olii galee. Subhanallah. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin ergees beekun isaanii jireenya bara baraati jedha. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Ciisaa rasuulullah jechuu. Ani ragaan baa waaqni tokkicha qofa kan dhugaa jira Yesuus ergamaa jechuu. So kanaaf inshallah mee takka ati qubee generation nama xiqqaa kana nama qeyroo nama barate nama waa dubbisu wangeeluma kana keessatti guyyuma tokko ija waaqayyoo lama sii kanne takka siin kanne jaamaa waaqayyo siin goone bakkuma wangeela markaa qabu kana keessatti Yesuus waaqaa kan jedhu waaqaa kan jedhu Yesuus ani waaqaa kan jedhu takkaa si argisanii dhagi afaanumaan dubbachuu malee. Yesuus ani waaqaatu hin taane yeroo dur saba Israa'elitti ergamu sana Yesuus humna waaqummaa isaaf laatameen saba Israa'elii gaggeessaa kan jedhu hin jira. Na'am. Dhugaa keeti. Waaqayyootu gartee aboo isaa kanne gartee fayyisuus gartee dandeettii dinqii nama gartee akkuma gartee wangeela keessatti dubbatu hojii ergamoota 2:22 keessatti dubbatu gartee harka nama naaziree kana waaqayyoon dinqii garagaraa akka hojjetuuf isatti kanne gartee waaqayyoon isaati. Amma fakkeenya qawwee takkasee kannee deemittiin ololladhu rukkutiin siin jedhe qawwee qabda qawweetii fudhattee itti rukkutte hin qabdu ati maal duraan qabdu. Gartee konkolaataa sekkannee konkolaataa kana itti bakka takka hajaa itti beekootti konkolaataan keeti dandeettii gartee geejjiba kiyyaan deemte. Birrii hin qabdu uffata bitadhu kottu si jedhe maal qabdati anaani gartee waan kana godhatte saniif akkasii gara shahaadaadhaa inshallah hin deemna rabbi si haa laaffisu waa hedduu siin jedhani gartee yaani wallaala nama waa hin beeyne fiddanii birrii itti kannitanii maal gootanii jedhani kana hunda namaan jedhan san dhiisi Yesuusuu ni arrabsame Nabi Muhammadis ni arrabsame inshallah maal jettam gaafii si afaanii qabe itti fufi. Dubbiin si afaanitti qabe itti fufi maal jechuuf barbaaddan? Lakki namni waa'ee jechoota akkasii si deebisuuf namoonni waa'ee birrii waa'ee malee ani ofitti qophaa kiyyan jira dhawanni akkasiin jiru ana bira barnoota kana ergan jalqabe yeroo ta'e yaadatta yoo ta'e nan qaba dhadhee dhufee ka'een tarii itti fufee akka barachuun haaf fayyadee wanta lamaan isaa wal bukkee yoo kana keessan ba'ottan godhu. Keessa koo ture sanatti murachaatiin ture. Maashaallah. Tole inshallah gara shahaadaa deemna deef kiyya qophiidha. Hayyee. Yoom mee gaafii xumuraa yoom gartee yaani murteeffatte ji'a tokko moo torban tokko moo sa'a takka moo sa'uma kana kan murteeffatte islaamummaa tana naan fudhadheetti. Ji'a 3 ol lakkaa'eera yeroo baay'ee dhufee al ta'e tokko nan qaba dhadhee dhufee ka'eetan
xiqqoo ishee gaaffii keessa koo jirtu xumuruun qabadeen keessaa ba'e inda gattee natti fakkaata. Alhamdulillah. Yaada nama baay'ee jalkanii guyyaa soina. Namni yeroo garii maatii hojis ni mari'ata. Abbaa ofii, hiriyyaa ofii, obbolowwan ofii. Yaani nama maatii hojii mari'ata waan kana gartee. Yeroo garii haadhaaf abbaan irratti nama deeggarti. Yeroo garii nama deeggartu. Yeroo garii filannoo keetiitti namni ati mari'attee ni jira. Lubbuu kan kee malee. Ana malee obboleessi kiyyaan gafaallee beenteedha garuu erga musliimummaa fudhatee waggoota 3 lakkoofsiseera. Allahu akbar. Allahu akbar. Nagaan isiniif haa ta'u. Ababee kiyya qoo inshallah nagaan nuuf haa ta'u. In xumura shahaadaa isaa xumuree jecha booda itti fufna nagaan siif haa ta'u eebbifame. Tole. Obsi ababee achi boodarra haasofta inshallah. Boodarra haasofta. Mashaallah. Gara waaqa tokkoo jechuun quba ol qabna inshallah akkanan jennu gartee maaliif jenna Yesuus Kiristoosu gartee yoo barsiisu wangeela gartee maal jettanii wangeela Maatiyos boqonnaa 6 irratti illee yoo barsiisu gartee yoo kadhattan akkana kadhadha Waaqayyo yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedha achi jira Waaqayyoon isa tokkicha san gartee mootummaan ulfinni gartee waaqarrattis lafarrattis kan keeti jedha kadhadhaa jedhe soora irraa fi boruu nuu kanni gartee cubbuu keenyaas gartee yakka keenyaas irra daddarbaa keenyaas akkuma nuti walii dhiifnutti atiis nuu dhiis jaa kadhadhaa jedhe Waaqayyo tokkicha san Waaqayyo isa Abrahaam isa Museedha isa Yesus isa Nabi Muhammadin erge qofa waaqessina malee Muhammadin waaqessun Yesuusis ganuuf hin deemtu akkitana beek Yesus ergama jette yoo ittiin amanne islaaman taatu yoo Nabi Muhammaditti ittiin amanne islaaman taatu Museetti Abrahaamitti Salamoonitti Aadamirraa ilaan kana Nabi Muhammad hunda isaanii osoo addaan baafne Oromoon kiristaanaaf islaama Oromoo jamtii miti raajoota xiqqaa fi gurguddaa rabbiin erge hunda isaan hunda itti amanu dinqii adda addaa raawwatan waan Museen raawwate Yesuus hin raawwanne waan Nabi Muhammad raawwate Yesuus hin raawwanne waan gartee Abrahaam raawwate raajiin kaan hin raawwanne hunda isaanii jaarraa kallattuma biyya lafaa keessa gaafa turan saba isaanii keessa dinqii adda addaa hundi isaanii hawaasa isaanii duratti saba isaanii duratti raawwachuu turan jechuudha waan xonqooliin ta'in waan gartee maajikiin ta'in waan fudhatama qabdu waan rabbiin isaan barsiise ummata argisanii gara shahaadaa deemna inshallah shahaadaa jechuun dhuga bahuu gartee yaani sanuma jechuudha inshallah kana jenna harka kee quba tokkicha mirgaa ol qabadu deef kiyya inshallah ayya inshallah ashhadu an la ilaha Allahu akbar network ida tap godha jiran akkuma ajaa'ibaa qabe silaa sakaraatuun mootii illee taate akkanumatti abdii Allah yeroo akkanaa riippoortii illee ni godhan yeroo akkanaa kooppiin kiftaabtaab illee dhaabina yeroo akkanaa itti bilbilanii seere deef deebitanii silkii namni irratti dawwalina jalaa cufi firraa cufi dhiifama silkiitu namni irratti ammas dawwalina dhoowwuu deemanii isaan abbaan isaanii ka seexaanaa isaanii abbaa akkuma Yesuus jedhuun isin kan namaa yaaddan kan seet amma cufeera maashaallah ayye ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru abet rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru
kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbadheetiin jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos rabbiis miti rabbii miti rabbii miti ilma rabbiis miti ilma rabbiis miti garbicha rabbii fi ergamaa Allaha kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee aboo waaqummaas akka hin qabne laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee dhugoomseetiin jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Yaa Rabbi Islaamummaa irratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Allahu Akbar. Akkanuma waa takka waan biraa cuuphaan hin jirtu deef kiyya baga gara Islaamummaa dhufte Araba singoone, Amaara singoone, Shamara singoone galanni isaaf haa ta'u kan nama waaqessu dhiira akka keetii waaqessu Iyyesuus hin jaalanna dhiira ilma Maryamaati Rabbiitu dinqiidhaan abbaa malee saalqunnamtii malee argamsiise akkuma Waaqayyoon Aadam biyya irra haadhaa fi abbaa malee argamsiise akkuma Heewaan Aadam irra argamse nama foonirraa akkuma gartee anaa fi ati bishaan sanirraa dhangalaadhaa fi abbaa jidduu nu argamsiise Yesuus Kiristoos illee Waaqayyooti argamsiise galanni isaaf haa ta'u baga gara Islaamummaa dhufte jabaadhu baradhuun sin jedha insha Allah taala gara abdii faan dabarsa abdii